Sinodoosiin seeraan bataksana kana bulchaa jechaadha. Kanaafuu afaan Oromootiin yeedaloo yookaan zeeman Itoophiyaa keessatti Wallagga keessatti calqabamee amma babal'achaa jira malee sinodoosiin hin eeyyamne afaan Oromootiin yeedaloo kennuun. Kun aan beekamuudha jechaadha. Sinodoosiin hin eeyyamne beekamtii hin kennineefi afaan kunis immoo abbaa yeedaloo kana abbaan qabu jechaadha. Komboozan godhe. Zeeman Itoophiyaa keessatti bataksaan itti fayyadamtu abbaa qaba, innis qulqulluu Yaareed jedhama. Kanaafuu kanaan achitti amma calqabamaatii tan jiru gaarii ta'uusaa akkuma ta'utti ta'ee ganaa beekamtii waan hin argamneef afaan Oromootiin zeeman yeedaloon hin jiru. Afaan Amaariffaatiinis yeedaloon hin jiru. Afaan kamiiniyyuu yeedaloon hin jiru. Hin dubbifama garuu afaan Oromootiin qiddaaseen hin dubbifama, faarfachuu hin danda'ama, wangeela lallabu, qiddaasee dhaga'u sinodoosiin eeyyamee jira. Kanaafuu akkuma Amaarinyaa dhageenyutti Oromiffaa immoo qiddaasee dhaga'uun waan eeyyamameef akkasitti yaadeemnu. Yeroodhaa amma giizii baruun nurra jira. Amma giizii kana barannutti immoo afaanuma Oromoo kanaan tan ittiin calqabne itti fufna. Oltarneetiivii yookaan filannoo biraa waan hin qabaanneef ijoolleen keenya ijoollee warra Walaggaatis ta'ee warra gara biraatan jiraatan giizii kana waan hin beekneef afaan beekan kanaan akka itti fufan nan eeyyameef.